بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجنة التنفيذية انتخابات المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في إثيوبيا. ما شاء الله وبليان كنيا كم جرتم بقرب بويا راتين سنجة في لأنه مجلس الأعلى يجودا في لأنه أكا أمة مسلماتي أكا إثيوبياتي بويا بور أكا إثيوبياتي جديفة مهدية بويا سدل يجودا كنا قلبي كه ربون قبنو قلبي كه سكا يجو قبنا يجودا كم براتي سمو أدو قدا إنا لله وإنا إليه راجعون إيجا ورا حق عندهم ربها حقبو ورمو حق عندهم رتي أول جنة ملمال جنة ورا حق عندهم رب فراها بنو كنا فودون قدا بيا أرانو في همو الأدير نمالي وجنة يوتيوبروتا إثيوبيا دا ورين يوتيوبروتا تاتن ورين إثيوبيا تي أدو قباسن أكا دهنيا كناتي أبا يوتيوبي دا يوتيوبي إساني تفاجر أچو يچو دا مالي في warra afaan oromootiin gabaasan dabalatee yuutuubaroota jechuudha mallee gurguddatan warreen kuma dhibbaa warreen chaanaalli isaanii sabiskiraayibiin isaanii kuma dhibba tokkoo fi isaa ol ta'e irratti dhiheenya kana cufamaa jira jechuudha yuutuubiin cufsiisaa jira jechuudha warra oduu gabaasu irratti jechuudha kanaaf kasaaraa rabbi nurraa haa qabu milkii rabbi nutti haa qabu kan kanarra gadda ta'u hin jiru warreen yuutuubaroota ta'e oduu haaraya nuun gahaa jiran gurra ummataatu qalbii cabaa jira jechuudha gurra ummataatu gaazexeessitoonni hedduun bo'aa jiran jechuudha kanaaf gurra keenya rabbi hin cufini gurra keenya rabbi hin duuchin jenna kanaaf wanni kanarra nama gaddisiisu hin jiru gurri tokko nu duudeera jechuudha rabbi gurra keenya nagaa haa godhu egaa wanni kun immoo waan ta'eef naaf hin gallee wal quba qabannatti fakkaatti egaa waan ta'ellee quban qabu kanaafu daawwattoota keenya waan akkanaa kana rabbi nurraa haa deebisu Itoophiyaa irratti maa qabeen kun gatamuun hedduu nama yaachisa Itoophiyaa gochi akkanaa Itoophiyaa irratti gaggeeffamuun hedduu nama yaachisa jechuudha dabalataanis immoo ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin baga gammaddan jennaan koongiraatuleeshin jennaan kanaaf ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa guyyaa har'aa Islamic of University Minnesota jechuudha University of Minnesota irraa guyyaa har'aa doktora kabajaa fudhatanii eebbifamanii ba'anii jechuudha doktora kabajaatiin galan kana booda ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin doktora jechuun guyyaa har'aa mogga'eefi jira jechuudha doktora Raayyaa Abbaa Maccaa baga gammaddanii irra deebinee ammas immoo congratulations jennaan baga gammaddanii kanaaf gammachuu isaanii rabbi walitti haa dhaabu doktor kabajaa jechuudha akkuma jalqaba irratti Lammaa Magarsaa illee doktor kabajaa jalqaba argatee achi booda barnoota isaa itti fufee amma darajaa guddaa ga'eetii jira jechuudha akkasuma gaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiinis baga gammaddan jenna egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer nu godhaa isiniin jenna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صدقنا ببعض أقرب بجريتها إثنين جنة.